tolaanis dhaabeen nu dhaabbatu jira dhugaa rabbitti kun nama guddaadheeti jireenya gurbaa jigee bultii gurbaa jigee ilmaan gurbaatillee kun haxaa'uu barbaadu jira jechuudha zarii gurbaa jechuudha maal egaa jechuun roorroon akka naan dhufte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya baga jiraatanii jechaan isin jecha aanallee nagarree beektaa eeganii fi miijoo fuudhee haamatti hin kuteen booda nuu nagarree seefaa haanii baatee haanitti dabarsanitti fakkaatee ture. Halagaa kanaafuu ilmoo xiqqishoota na tolaanis akka gartee godhan beeknu nuti gaajoolee xiqqishoota ilmoon tuniiti gara kaanillee eessuma taa'ame namni ilmoo xiqqishoota waan godhe waan beeknu jecha uumama miijoon mana haafamaa jirti nuti lindichaane kanaafuu yoo gartee ilmoo tun waa taate beeki mataan isaatu jiraachuu rabbi beeka dhageessanii kanarraa maaliif jennaan wallaahi billaahi tallaahi miijoon kun jirtu tolaanis dhiifamuun isaa waaman jirre jechuudha taaka. Maal jedhan amma innillee na bira jiru waan ta'eef tolaan ni fincaaniyyee qolfii haalaas anallee alaanna qolfee qotee ulaa har'aatti gadi qolfii mana keessaa laafin anumaa qaaba akka itti irraa banee jechuudha innilleen fincaanii kutee jechuudha ammaa masee biraa kutee hala kanaafoo maaliif hanga gartee inni na biraa gabbee kanatti naaf inni wal dhalaa jira ni gartanii bire fiidoo sana anaatu waraabu jira jechuudha kaameeraa haa ta'e maaliif jennaan gaa namni ilmoo takka ta'e eessuma ta'u gocha kana hojjechuu waan hin barbaachifne ilmoo magantaadhaa waan ta'eef kunoo hanga ilaa ammaa sana miiyyoo mana haafamaa hin dhufne anallee hin agarree jechuu barbaade tolaan laal rakkoo guddoo seenee jira guutuu maaliif yoo ta'e ilmoo namni eessuma ta'u kana godhuu waagaa akka godhe rabbumaa beekaa gartee garra jetees yoo gartee gaa haatiin na gubbe abbaan na gubbe jeega harraa meesijee san isaatu fi rabbi isaa qofaatu wal beekaa jechuudha haalli itti dilaa'uu hin dandeenye waan ta'eef wallaahi billaahi yoo gartee miijoon tubbaa taate garuu tolalleen jiraachuun isaa haalaa yaaddeessaadha dhugaan isinitti himan maaliif yoo ta'e ilmoon tun bishaanii mee makluuqa tana mee akkam godhuudhaaf akka waan godha yaani gaa ilmoo tafayyaa qabdisa bira dhiibnee kunne halkan san agartanii turtan ijoollee isaa battu jechuudha garuu kun hoggaafnu Jolen dachii rabbii tana hunda albaatiin balleessitee turte kanaafuu tolaan gawaan ni godhe hin beekne waagaa aannan sanitti waa naquu fi waa gartee garra jedhu waagaa nullee qabalu hin beekne jechuu barbaadeeti kanaafuu jireenyi tolalleen haalaa yaaddeessaadha ammaan boodatti yoo ilmoon waa taate jiraachuun isaatu bar san rabbumaa beekaa ilmoo yoo cinqote gaa inni kutee beekaa yaala wanni beekuu qabdan maal yoo ta'e namni ilmoo takka egaa amaana san bakka numa gaa'inaan inni garuu walleenu aareetti walleenu iyyoo har'aa firraa meesuu barbaadee haa gammi ijoollee waa afaan beeku daa'ima namni mee ilmoo bishaan tana ilmoon tun ilmoo magantaadha gocha kanaan waarratti illee hojjetu sanillee dilaa'uu dandeenye kun iyyoo hanga ammaa tana mana hamaa illee dhumne wanni beeku qabdan asirratti jireenyi tolaatis bade miijumaa jaalaas bade wanni beeku tolaa maaliif inni numaa lolaadhaa nutumuu barbaada yaani jireenya keenya bakka jireenya keenya keessa illee olii beekee jiraachuun isaa ulfaatee jira wallaahi laazim maaliif jennaan gaa namni ammaan tana miyyoo tanaa xiqqishoo tanaa kan godhe numaa'uu mijaa'uu dhabdee malee sila akka miyyoo kana caalaa nu godhaa yaada jechuudhaan qaban akka miyyoo kana caalaa nu godhuu fadhaa jechuudha mijaa'uu dhabde garuu garuuti nama akka isaatii miree yoo harkaan dhufe nama firraa illee isa dorgu garuu hundatti yoo dhufe garuu daa'ima tana kana godhuun tun sila barbaachisu beekta awwa gaamee inshaallah khayri rabbi haa godhu wanni tun anillee naalaan na yaachifte ilmoo bashoqqee san mucaan gaasilaa xiqqinnaadhaan miree waan baasee takka moo kanaatu wallee guddoo tanaan na darrejee guddoo wallee nu habalate lakkiseensa waa gaambeen wallaahi laazim waa khiniinee riibaatti kannuus namni gaanee akka fadhulee akka fannee dalagee jattee duraan oromoon khiniinee riibaatti kannee wallee nu isidhaa raafuu dinnaan akka malaaf irraa godheensa hatorbaanti walli rabbisuu wallee nu ta'anneensa khiniinaati wallaahi hin beekne garuu jireenyi tolaadha haalaa yaaddeessaa guddoo lagilee jira maaliif ammaan tana beekta isaan na bira hin jirreef kana firraasoo jira yoo inni dhufee gaa manaaf inni nu beeke harkaa waliif buuna maaliif jennaan ilmoo gaa fayyaa si bira dhiibnee qonne ilmoo maaltu kana godheedha amma egaa haneenis eega kote miijuudhaan jee hin agarree jiru beeka magana haala isaa fi haneenu harkaan wali kutuu ta'ani hoggas tolaa maal argatti tumamaami harka gartee foon isaa katifnee numaa ibiddarra keenyee shiiluu teenyuu jechuu barbaadete bilaa soogdee jiru bilaa zeeta malee bishaaniin waan akkanaatti jireenyi tolaa ararraa kaasee miyyoon dubbaa taate
tolaan olee jiraachuu abadan numaan qabu nama ilmoo xiqqoo takkatti gocha kana raawwatu hin qabdu hin baantu sookanni habbaa takka numa hin qabnu fi dhageesse wallaahi afaan oromooti kun maal yoo ta'e namni irra ilmoo tana ilmoo tun ilmoo magantaadha akkana godhe boru haayoo akkam nu godhuuf yaada qabanne egaa namni daa'ima tana kana godhe mee tana akka fellee taate gocha haadhaa fi abbaatiin isii tana miidhuu ni qaba ana asirratti qabataa fayyatti hin qabu maal jennaan ilmoo tana eessuma taa'aaf gaza qolle eessuma inni jaama haadha harman qabne oromoon kanaafuu gaazila waggaa dhugaan dhufte eessummaa keessummaa nu jirtu namni wal dhiisullee ni jiru beekte innis wallee aalee kan walleetti fakkaatee ture tolumaanu garuu gaambakka tana isaaf rabbii isaa qabaa wal beeka yoomii ijoon tun asiin karaa dhibdeen tun itti qotte wallaahi billaahi tolaan akkasitti jireenya quba shanan hin farramee jechuudha addunyaarraa ana kanatti hin beeka akka mataa fayyaate hamaalee jaa'amni dubbiin tun akka naarite yoo gaabbaan nu ijoo sun faan gaamma beeki ana darab lolaawe garuu akka malee wallaahi laazim akka gartee waan jitaatetti hedduu takka nagajjisiifte ilmoon jechuudha garuu gocha kana hundaa'uu kan dalage akka tolaa taate garuu isinlee ni beektan xooxxoo taatu xooxxoo gartee ilmuraalee inni walleenuu eebbiifis gaanii jiraammi dhaawateeti akka onnatti birra garaa fi qabbaneessee walleenuu wanna godheessa miijooga wallee haliba sanirra guddisu waa gartee zeetatti naquufi rabbuma haaliqaa gaalanni zeetaa jinjaan mana keessatti isa dhiifnee kun nuti wallee bishaan ijee zeetatti tuggodee fi miijoo garaa hundaan qabe fakkaatu wayi rakkoo yokko kana taate gaa rakkisaadha jechuun jiraachuun isaas illee ni beekta egaa kanumaan jechuu barbaada isinillee gaa yaada qabdan qaaba barreessu hin dhiisanii jechuudha yoo karaan kun karaa lekkee miti jettanii addanu qabuun bareeda jechuu barbaadee asirratti egaa gara tokko nutiin kun ilmaan abbaa takkaati ilmaan haala takkaati maqaa tokko yaamamna wanni kanaa kun bareedaadha yoo gartee bareedaa tan bareedaa ta'anii dubbachuu ni keessanillee bareeda garuu boqqotaa yoo ta'anillee dubbachuu mirga qabdan jechuu barbaadee asirratti tolaanis qabeen nu dhaabbatu jira dhugaa rabbitti kun nama guddaanis jireenya gurbaa jigee bultii gurbaa jigee ilmaan gurbaatillee kun haxaa'uu barbaadu jira jechuudha zarii gurbaa jechuudha maal egaa jechuun roorroon akka naan dhufte ilmoon tun daa'ee maatiiti yoo guddattee anilleen agaruun nama barbaada yaani waan akkana godheef tan egaa hin beekne wallee gurbaa kana hin feene fakkaatte asaa isaa kana agaruun fadhu fakkaatte tolaanis kanarraa bugechuun beesin akkamii yaaddan waan kana wallaahi laazim gocha gartee akka malee nama haarsu gocha akka malee nama haarsu garuu an asirratti waan ijoo takka hin qabu garuu an tolaas lolaas addumaanuu beeku yuutuuba isaa gartee katolaa orooju duraanuu irraa fudhee hin jiran isa jechuudha argata kan irraa fudhaa gartanii turtan waan kana gartee yuutuuba tolaa orooju irratti isinii fi maxxansaa garuu ammaaf inni tajaajilaa kana bira jiru hanga inni jireenya kana farraasaa boodilaa harkaa wali bu'uun qeemee waa hin hafan qabne yuutuuba tolaa oroo Yoroti isin maxxansaa laalu isin jechuu barbaadeeti egaa waan gartee irra jirru haratti namni yaada gartee qabdan barreessuu ni dandeessan gaafii isin deebisuudhaaf anilleen yeroo barbaadanitti ni jiraachuudhaaf isiniif hin jira yeroo barbaadanitti takka tolaan yaada guddaa irra nu gadi jira maaliif lafarraa nu waxaa'uu barbaadu jira isaaf mijaa'uu dhabde malee silaa taate marzii naqennu jechuudha bakka takkatti hin gootu barbaade garuu nuti nama isarrachi fageesseetillee yaadu namachi irraa illee achi waa agaruu jechuudha wanni beeku qabdan tolaan nu gurguddaa dhiisitti ijoollee xixiqqishoo naamu akkana godhu jira maalajaa nu gurguddaa kana garuu asirratti jireenyi tolaatillee haalaa yaachisaadha maali akka mataa taate wallaahi halkan dukkanaa takkaayitee gartee hochiisuudha gartee addunyaa irraa oomishuu kan ture gotte namni ilmoo bishaan kan akkana godhu maalajaa nama gurguddaadha way ajaa'ibummaan nu qabate aboo bunnaan nama dhabe tolaan baanan kun akkamitti yoo namni gocha akkanaa kana hojjete yoo dadhabe ilmoo itti deebisee yeroo walitti yoo ofirraa hiduudhaaf baafate rakkina qabaa kun akkamitti hojjetin qabu caajii obboleettii isaatis fuudhee akka godhee gurbaa duudii dhiigee deebi'ee gurbuma kanaa jireenya gurbaa keessa namni dhaabbatu jiru harkaa miilaan tolaadhaan natti fakkaatan akkamitti hojjeti waan agaruu jiru takka jireenya isaa namaa kana keessa silaanii fi dhaabbate bareedu garuu jireenya beekuu qotee kun uumaan tana ilmoo namaa jireenya ilmoo namaa hunda balee jiraatu ilmoo bishaan jechuudha amata kan ga'in kanaafuu tolaan anna biratti waa takka hin hambifanne ta fuulduraatiif illee waa takka na biraa hin qabu harka jechuudha kanaafuu inni hagalatee ilmoo namaa tana qisaasu jiru ana akka mataa hagalatee tolaa dhiisuma hin qabudha
ونن بيو أبو قالوا ما ليوت لا ما قد قوي من أن إحنا عنده ولا لا قلت قلت هنتاني أكو من إسام متجاو وبتشاجر قالوا ما لجنان قا كيس متجاي سون دلوا جرا قالوا إسام أم كنا مرة بيه أكيد هذا سون إسام ملكاو ده بيه وانت جتة خنافو تولا والله لازم وقتها كانوا قرتهم بكتير warri gartee tola alaabsu kan nuyi nama almaa jettan humna tolaa nakarra nu jira yaada qabdan nuuf tolaa hundetti muruudha dandeessanii jechuudha barbaadate huno yuutuba tolaa oroo kajoo ana harka qabu huno yoo barbaadan waan kana fiduu nama waraab juutana anaatu irratti isin himatansaa narkachuu dandeessan jechuu barbaadate wallaahi tolaa yaaddoo ilan gochuu jira kanaafuu waan gartee jira walii laallammaati insha Allah nu dhufan tolallee garuu nu dhufaa ammaa isin jeesnii أنا اللي يوكل سخر ربي لافزي في المول يوتيلو فتاة مية ولي لا لاوزي إن شاء الله خير ربي ولو قادي زلنا نفانا سبحانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته